Seenaa gaddisiisaa mucaa Zaaraa jedhamtu kanaan isinitti hima. Mucaan kun haala gaddisiisaan ajjeefamte. Uummanni magaalaa guutuunis hiriira ba'aa jira. Manni barumsaa Saabaay Paapaal jedhamutu biyya Malaashiyaa keessatti argama. Mana barumsaa kanatti kan baratan achuma oolu achuma bulu. Ijoolleen achi baratanis ijoollee warra biyya bulchanii aangoo qabanii sooressaati. Manni barumsaa kunis kan amantaa Paapaal Church jedhamudha. Mucaan kun guyyaa tokko maqaa ijoollee barattoota ganama kadhannaa irratti hin hirmaanne galmeessee turte. Ergasii booda immoo haqxe. Ijoolleen sun garuu aaranii qiimitti hin qabatan. Kanumaan galgala tokko ijoolleen durbaa sadii ta'an namoonni 5 jedhanis jiru. Doorsisaa hamaa sodaachisaa du'atti geessu mucaa kana irratti gaggeessan. Sana booda mucaan kun du'uun ishee dhaga'ama. Du'a ishee ilaalches namoonni baay'een akkas jedhu. Mataa ishee bishaan keessa galchanii gadi qabuun tursiisanii jedhu. Baay'een immoo meeshaa uffata miicuu hundeerii keessa sa'aatii 2 tursiisanii ergasii booda immoo darbii sadaffaarraa gad darbatanii fakkeessuudhaaf jedhu. Garuu namni argees hin jiru. Manni barumsaa naalichuma tasgabbeessuudhaaf darbii sadaffaarraa tasa kuftee jedhee maatiitti hime. Qorannoo poolisii akka isaan gaggeessaniif gaafate. Yeroo qaama mucaa ilaaltutti garuu haadhi shakkuu eegalte. Qorannoon akka gaggeeffamuufis gaafachuu eegalte. Manni barumsaa garuu deebisee reeffa mucaa nuuf kennaa jedhe. Haadhi garuu hin didde. Maqaa keessan ittiin sirreeffachuuf jettanii jette. Taateen kunis kan raawwate Juulaay 17 ture. Ji'i tokkoof guyyaa muraasa ta'eera jechuudha. Ijoolleen mucaa kana irratti dursa raawwatanis tokko kan mucaa muummicha ministeeraatii jedhu, tokko kan pirinsipaalii mana barumsichaatii jedhu, tokko immoo kan abbootii qabeenyaatii jedhu. Yaadni dooktaroonni kennanis wanta isaan jedhan irraa faallaa ture. Dooktaroonni kan isaan jedhan orgaanni isheetu feeltee sammuun isheetu du'e jedhan. Malee akka isaan jedhan sana balaa sana waliin fakkaatu jedhan. Kana irratti uummanni hiriira guddaa ba'uu jalqabe. Guutummaan biyyattis raafama keessa seene. Kana irrattis torbee tokko dura mootummaa biraa ajajni darbee ture. Reeffa ishee irratti ammas irra deebi'anii qorannoo akka gaggeeffamuuf. Hanga ammaatti garuu bu'aan qorannoo uummataaf hin gabaafamne. Irraa barannu jechuumaa fi koppii linkii sheer.